يجونا هذا صدمني أفو سيبروتي بكنا را صدم نسيف برايا سين ولا فمو هذا ما قصدي أفيد صدم سين ولا كوني سيكايا هذا نتوه في جرا جده. اوكي Akkasitti nargu. Also ababa kurang dille dia fajar yang karena boleh gift mantu lagi nomor ralem football lagi nol. Mal gitu kudu. Lagi kosi ada seber enjrami jadi basham fa kuma fasi ya kakak selenca tak fasi jarat sinta yadet. Arafat. Kuma jahata mito kofi riba torba favorita misali nafa arafat lenca lama fi durre sare to. Kalama tu siapa itu? Ana kuma shantu nafe bakas. Inshallah ana jer wagar ralem senin bismillah taala. Sena ada lagi nasrul Allah sena ada lagi ni. Wallah ya semoga pada inshallah lenca lubu Abu Yusuf ada dua cairan dalam dekana minta arafat ko. Nah jelas ada satu. Ani duga haga soddoman gaffa sambodan di sabaka. Ana soddoma gaya ana le bai natti toro soddoma gute. Meri nukuno soddomi takka sentemi. De Mary nasira all table TV maltate. All table. No Mary. Anu soddom itu kosele para makina din sudah belajar na fena. Ingabatu. Soddom itu kuguto mo. An soddom ila masenu kan. Assalamualaikum, jurtani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badi ene kama. Fati ya fikr nadi no mega kabdi. My sister. Oye. Ta. Sumaya anu kalau saya takut lencar kat sember lencar lencar kat. Nama itu kalau saya gol lo kalau saya. Sumaya orang Dubai mo. Lece sina garreka la falite. Modo katebe. Lagi dura duga isi kena mubarak ya. Jika kita semiliki debele sumaya anu kalau. Dubai ra kwatar da kacira naga Cairo go to ko sore sani kargo da bayani. Miskin aya da fate dubu su da tunyanti miskina mana madamille. Ada fate dubu su da Sumayya miskina wannan da mo zai je to ko busi da so galata na wala siyar gerra fude. Indi dewan hawala siyar ganna an bata ko ini kuna ke ni kuyo barbanne wallahi mi ke sagal ter magide an account na ko sawiya ni gain janna na nila to ko mata plan ko miskina wallahi na bi bi jala lu masika do agar sizo bani na garre wallahi garana yatte amma La asuka juga pa ko edit tigami tabadasa ni yugo ya sanu yu minda na no minda je to ko kasarte kasi nyate jala mitafte inshallah dole siyafu rabballe واكلوا وساعات الله سويا كنا لا ورد دبي كنا مسال فجيس ما ورد دبي كنا sama kana kota wallahi an kan warro ko di kun yesu majiran jara bergahi dia Lugara bijollen Dubai mira keessa sente jollen mana madami kalesa an ega nami to konjur abaka duma fatira jingili ki yana rafu dotte de baka har kan raka والله ايه لا كاي يفتروت جرتو ايه وانت رجل علين جناصر سميه اركي جنة ندي ثاني اللي جرجره تام زغبه موجل لا والله وقت دبي كده سما كان نقد والله جايبت وصدلوني هي اجا كويت دبي تي يعني كده سكن السلام عليكم. زي قلنا هي مرة دبي تجينا أنا إيه ستبقى على فاتي هذه كنا ترى يوم أنجرا أنا ما مالجرا سيدا دبي. هذه يا كنت شايفة هذه بس. يا فكر الناس إيه سجلت قالي زي رمنا دكتورات ليدي ما تقولي. بقى كنا دكتور بريسي. فاتين بقى كناتين لفتي قالوا إنسان فتي هو ما نقبل. إنسان فتو بقى كنا على فاتي بلا ترجم تيما. مسكينة تلالي ناني ما في نرجم ما أركب دي سين تيتي مركاتي أكيد كم مسكينة ربي ما والله كيف رمبر بنيانغا فايزي حسنو يو هرارا كابو خالي سرفه انجيرو وصوي رفي نكاسي بولي أكاسي أولي غا فايزي جيفتي كنو جيفتي كنسان كابو
yeroo san dhimma wayii irra ture akkasiin mana isiititti argamee qoodarraa fudhadhe bishaan illee ta'a namaaf. Fatiyaan jala itti dhaarin anoo obboleessi. Namni akkasitti yaadu baraadha. Faata yoo harkaan qabanne ijuma namaa kana laaluun nama saalfachiisa. Qaamaan bira dhaqee bara nama kaleessa fakkeenyaaf siduun waan aan kennine reedii waan aan kennine gin qaamaan dhufee na biratti argamee jira jechuudha. Sa'aatii sanii qaamaan dhufee na biratti argamee jabaadhu am shirnaan jedhee jira jechuudha. Garuu ka gaafa Fatiyaa qaamaan biratti argameetiin jira jabaadhu jedheeni jira. Haadha Faatee dhugaa natti himtee jirti waan naan jette ommaa keessaan qabu hin saalfadhee. Miskiina wallahi Fatiyaa wallahi. Fatiyaa miskiina nama anu akka wayra laatiin beetti dhiisimee taashaa. Namoota hedduun argee dhiisimee nama hin dubbaddu garuu wallahi amma yoo dubbadde waa hedduutu wallahi maqaa kiyyaan akka waa waliin dhoofne jechaa mataa gaggabadheen jedha. Warra kaleessa guyyaan koo guyyaa isaanii itti fakkaatee gammachuu iyyuu narra geggeeffatan numan cabise yaana. Naa dhiisi abboo aansanii. Ati waan na wii godhuudha maal geemii namni itti go'aaruuf taphata waan ta'eef wanti guddaa. Barsiisaa OBN iyyuu Itoophiyaa irraa kan Itoorkiin isa rakkisu kan waamni waa meeqni isa rakkisu akoonii iyyuu qabne fadaasa iyyuu waan itti guuttatu hin qabne. Gastiira seenee barisatu taaptaap naa goosisee jabaadhaa sheer godhaa fi taaptaap godhaa fi jedhee giiftarri takka fayyee haala yaa tiktookii kanaa fi isa jalaan dhufteetiin sappoorti na tolchitee deemtee jechuudha. Sheer naaf godhee jechuudha. Fakkeenyaaf fayyeen kaleessa wannoo narraa hin qabdu fooloo walirraa hin qabnu isin tiktookiidhaaf haala yaa fooloo walirraa hin qabnu. Barsiisa OBN sheer na godhe naan jette fooloo na gootee kaatee sappoorti na tolchitee deemte. Gaafa namoota biroo sa'a tokko gastii keessa ta'anii sheer godhaa kooppiliinki yaazuu liqaquun deebisaa baasaa jedhanii gaafa kiyyaa nama tokko gastii keessa seenee dubbatu dhabeen jechuudha. Kan ammoo dhugaan ittiin himan addaan tana yoo du'e jedhaa hidhukkeen. Ati namni wanna jechi kiyya barra waa tokko beekati waa namni akkuma wanti gaariillee jiru waallee walii obsuullee jira namni hawaasummaa keessatti waa irra walii darbaa waliin deeman malee yeroo tokko anamma amala tokko qaba beektaa haadha Faatee waan wayii amma fakkeenya qophii yoo namni na waame kama uffadhee qophaa'e kana wallaahi kama dhaqu barbaadu kana sa'aatii dabarsee dhaqaa beektaa homoitu na sakaalee na tursiisa tarii namni yookiin hammeenyaaf yookiin dhugatti si miidhuuf maaliif osoo hin taane Garuu baay'inaan namni turuu danda'a wantummaa wayillee nama harkisee sa'aatii namarraa gubuu danda'a beektaa. Negatiivii bicha osoo hin taane wanti guddaan bakka guyyaan kee bareedee jira mo'attee injifatteerta. Osoo mana keellee teetteellee taphattee hagasuma namni hagas nama dhufanii xumurarra nama waliin gammadanii kanaaf yeroo tokko qalalli godhanii laalu wayyaa beektaa. Sirees gochuun. Naadi wallaa qalal godheetu mallaale maaliif yoo itti beektan garuu beekti namoota tokko kan ati bakka barbaadde dhabdu. Booda deebiteetiin nama bakka wayii hin buufanne si jibbisiisutu jira. Anamma kana booda osoo abbaa fedhee iyyuu ta'e eenyuufuu akka bakka hin kennine na godhe geemiin kaleessa baate eenyuufi. Maaliif ana adiidhaan giiftarri dhufee sappoorti na gochuu danda'a. Sappoorti irra hin kaa'anne ka giiftaroota wallaahi rabbiin dhaba mana haa godhu irra hin kaa'anne. Argitee ankoo inni kaleessa argadde zim jedhee geemii kiyya taaptaap jedhee yoo taphadde waan guyyaa lama keessatti argachuu danda'u alhamdulillah jechuudha warroonni na jaallatan sappoorti na godhan. Ani irra hin kaa'anne ka kaleessa garuu akkamitti bar tokko osoo tokko biizii ta'ee tokko sirraa hafee rakkoon qabu eessuun akkasi tokko osoo tokko hafee rakkoon qabu garuu akkamitti injiraami wanta sirra gaheemu tokkotu jira. Rakkoon qabu guyyaan namoota kanneen barbaachisu ni jira garuu kaleessa anatu isaan barbaadee isaan dhabee bor yookaan iftaan yookaan waggaa tana guyyaadhaan isaan barbaachisu ni jira. Dhiisi haadha Faatee osoo tashannaftee silaa ajandaa badatu. Waan biraa osoo hin taane gammaduu fi odoo moo'atamee mucayyoon sun namoota galteetti gammaduudhaaf akkas godhan. Garuu alhamdulillah. Fatiyaa maan galchine namatti. Fatiyaa galchibannaa Fatiyaa na galchi. Maa gurtee alatti obboleettiiti. Wow, come. My sister, why? Naa kennu himna galchaani. Jedhu saayide nama magriin gaheeraan salaataaf deemaa jira. Salaataaf deemuu kennaaf haadha Faataan nama keessatti himaa.
erga taphni goolabame Saadiqeen naa bilbilee ture. Ante Taayisha qoy bas gaabeer qubna gara dubbadha al tokkitti. Saadiqeen naa bilbilee ture. Dhugaa Rabbii bakkaaf ja'anii si bilbileellee bilbila naan kaaftu siin naan jedhee sedhaa bilbilee ture naan jedhee waan jiru natti himeera. Malee anatu xafachiisa. Sittani ma keessaanin si barreessa garuu baay'inillee argamuuf fedhii qaba ture. Rakkoo dhuunfaatu jira sana asirratti hin dubbannu malee isa akka inni really kabajaaf jaalala guddaa sii qaba. Itti naa himi waan naan jedheef sitti himaa jira. Dhugaa Rabbii. Sittani ma immoo rakkoo isa bira jiru. Wallahi gariin beektaa rakkatee mahafa. Imamoonni mana madaabnaa haa jiran. Waan biraa laalu malee waa kennuu dhiisanii jiran fakkaatan yoo ilaalcha kana. Galatoomi Ooziko. Abboo galchiin eebannaa fati waan ofii haa tanaffastuuti. Maal tanaffas? Ukkaamamtee galchiin. Barreeffama siisii erga dhugaa Rabbii kasii natti himte haaki. Taayishaa siin jedhee baraan wanna takarraa barsi naan fahamne bar yaada koo naan fahamne wallaahi jechuudha ila nama du'e irraa uffata mul'ate natti haa kun waa takka ittiin wanna hin jenne. Ginis isinis garee warra kaanii keessatti galmooftee achi keessatti herreegadha jechuudhaaf jetteetiin kan kaleessa hafte mana koo hin beetti jechuudha. Sa'aatii fedhe taaksii qaba bajaajii qabattee birrii takkatu as geessaan dhufuu ni dandeessi ture. Anggafa isi barko ini takkan kennine fi garu taab godhe fi biran dhaabadhee ture jechuudha. Mana isii gursaa osoo qabu oolee kaleessa dhimmaaf osoo jiru hadhas dhufee isii bira dhaabadhee ture. Gaafa asuullee akkasii. Gida bok kiiloo namaa qabuuf teessoon namni naa qabu akkam akka ta'e kaleessan arge. Kana booda ammoo ilma namaatiif maal akka ta'e nama akkamii akka ta'e rakkoo qabu. Barsiisa. Dubbadhu sana uffatu bandaatan. Meeriin gidduudhaan inni isa malee. Meerii afaan hidhuu jammarani barsiisaa qoe. Ilaa gidduunis hin dubbisa malee hojiirra hin jiran. Okay. Barsiisaan allee waan aadala hin. Eshi. Ada Sumayya ati akkam taate kaleessa dingilinaan irraa fudhatameedha Taayishaani. Naafisi. Keeroo lammata moo jalqaba kun? Ay. Bene, gaafa dhume naafu. Assalamu alaikum. Mary. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dhageeffachaa jirra birribbu. Waanu fi Waye. yaa nabseeti wallahi wa billahi wa tallahi ilmaan kiyyaa dhanan godin shabakaan tabeeda amma waan feete si gallatti salaala mala wooma feete wallahi wa billahi shabakaan tabeedin seenne wallahi tiktok in seenne kulle rabbi bileti yaa bodee minala ni jala ni bilbila harkaati wallahi me kuno kulle gaafadho akkam taatani moote moni mo amma shabakaan nama takeeti namni na hawwile waay fi narraa cite edaf istidaf me akkam taatenatti miyaabo Alhamdulillah moera wallahi moya dera. Dugana timi wallahi mena timi wallahi nagarre amma kuno amma tana jaba shantami afuri moya de. Sadim ati bi min ma ta waysi rabbu e milman La mani bune shantami afur sinjere ba. mal jechu Tikko dura miila fuute jechuudha. Laumaan dura tarkaanfatte. Lamaan dura tare. Wayi yaa garaa kiyya wallahi Oromoon kun akkas beeyti. Ani garuu kan inni rabbiin galateeffadhe alhamdulillah jedhe intalli nama dhabuu isheetti kaleessa Allah. Wallahi dhugaa. Haala faate silaarra namatti gadi baatu. Ajandaa godhan malee hin qalladdaati. Warabban sagalee urguraa ollaarra. Ajandaa ajaa'ibaa godhan sila. Isi waraabaa.
ما يا سمية عرفت يا قلت ربي جديد عرفاتي منيرة osoo maayiraatu calliste deeman dhiise فيديو ركبتني أقرأ منيرة يلا حبيبتي قوتك doktara Maradda luku. Isin irra bu'aa isin irra bu'aa yoo fedhe. Isin irra bu'aa yoo fedhe. ani doktara Wallahi siiqannu malee fayyaa hun harkadhu. Abshir. أنا مرة الرأي قد يجرى ده بيسا والله No, wallahi. Suni waa huma wal irraa qabnu wallahi. سمية كله ساتو والله ما قمنا تجامع جرا والله ما Ani edu waa huma namti khaniin irri bada beetaa ujuru ilaasa wallahi fi jaa jara san zaafursan. Itti uma san gennan qad wallahi shabakan kiyya. Amma shabakan qabu namarraa ina wulade wallahi يا أنا مجابا ماركوس يكاس نقول بعد أنا مجابا ماركوس تبغى دا تانك يا كوان بلاني تلوم تلك كيزني تبى تشوف دايقان صدم خافين نرد مته فيجي تقويا سم فيجي أكا فيجي مبيك كاردي دايركتي تقوته جيمي سا سنردوه بك إنترنتي قوتا تنتا عايشان بيا كان أني بيكا ديماني دركما بكا برو لكاني أشرا إنترنتي سير كيرا قوون نقول تاني كأكل سعودي في كويتي سان كاردي قباني بكار غني تنقوتا تاني كاردي دكانا رقبه دايركتي تقوته جيمي سا سنردوه يا قويا Sa'a wal jala gaisa bakini nangalu kuni gandara ba wala kada halkan san sa'a meka sawwa kan salan sawwa kuma har kadde de me guta de waqti wati ko asdebi wallahi billahi rakade kulle rabbil bile me kulle gafadu kulle na rakabi me hatifate kam tate jeni wallahi akka wani nan sifuru takatti wallahi umalle umati niti amma kam tate me amman sene tiktok kana wan jirulla le wallahi الحمد لله والله ما يدجا وروت خلي سنة كفنون دارنا غلطي فدا كان راها فاني سنة غلطي فدا برسلا نمني kumbar nafta hajette addu sifinta ubakkatin ayne milkoita beta ugarabbi wallahi namni abdata namagana oromo mal yetini betami munirati ya qalum botti yennan garo tundu ini jedhan garo jechuun nama itti aanu ni betta garo jechuun ni bettan Kalum botti yennan garuma tundu ini jedhan akkuma sani warroonni kaleessa hafanii anumatu isaanitti hinaanini isaanumatu natti hinaanini isaanumatu iddoo naaf hin qabaatin teessuma isaan naa qaban tuyyuu teessoo akkasii teessoo sanii jechuudha sadarkaa san naa qaban kanaafuu guyyaan isaan dirqamsiisu guyyaan isaa yaadachiisee guyyaa kana maaltu jira guyyaan kun guyyaa ebaluu tadhanii itti dirqaman isaanuu ni beekanii ni dhiyaatanii kun ammoo guyyatu ka isaaniitii miti waan ta'eef rakkoon qabu. Warri ammoo guyyaa na dhafaatu guyyaa kenna jedhe abaaboo irraa qabee ilaa ilillitti na bira dhaabatanii jiran. Taabii waan qabaniin. Amma mitiyoon amma garuu moote si moote moote. Ni mooyamte moo ni moote damma sila dhugatti. Alhamdulillah wallah mooyadhe. خلاص قدوم مونا نعمل شيء سنما بربانامي ايه والله قاسي الحمد لله nama takkichaarkii sun dandeenye akkam gastiimee taabtaaf godhaa isin waraabadhaa kun warri leenca waraabbatta adurre mo leenca sa dubbu bashoodhaa sa bashoodha Thank you, Munira. Galatumi. Lenja, aduh remiti. Thank you, galatumi. Thank you, wallahi. Mas no, gara-gara kana beta, bashur mas. Ano sosin indubatin arge garu edu galatumi berarti kayaknya. Undi kesana galatumi. Fati galcha buada fati wa imna akeni natu arkisani. Fati ada kau stok tu. Galchi wana fi kas dar kau stok tu warda dar adu wan dar kau stok tu kalau hati Fati agal.
أتنفس قلت وأنا متنفس أتنفس ركوبتي قلت والله إذا باين أري والله إذا أري دين Gannu darbite yaa akka kaleessa boqa hundi أبشر والله أبشر فد قلت وأنا في لكم تكو الدنيا بالنسبة قلت أتنفستو أم بايد أبي أجرا برمي تاب كذا والله على بايد أبي أجرا فيديو وينالي والله على بايد أنا بس لينجي المايو لينجا منيران دربتنا دربيبر هاي تاب كذا ما جرتي يوم نبرة يوتان لب أدري فكادني شكل بادري بشوا فكادا لب بوني شكل بشوا دا tokkollee fatii haadhii si تاب كذا إنتو بتاني جرا تاشا إنتو بتاني Taata kooliinki godhaa fi mee ajama. Sagaleen keenya inni geessu watiin. إنك يا جرا dhaabbatee hammi taabtaa bolii godhuunu Kooliinki godhaa fi mee. galtee waan ofi mee hanga wanni naa kenna hanga gassi naa kenni bootaa nama jira nama galchaa nama laalee No, nanti kalau rato kalau aku mau jirang sih namni nang galcha. Kan itu berarti Fatih. Hin kennin kumayyatti. Qamuun mami. Doktor Biftu. Wayii barsiisaa. Anchi isbii kana duratti ergaa tokko dabarfadhu bas gaabir. Yaa. I love you jechuu barbaadetani. I love you too. I love you too. Waan jette doktor. Ati hangoo naa kennu hangoo naa kennu waan ofii. Habibti anggo mal go tawar ratikan ni raka se anggo. Meda pada. Innante tuu qabdi kan doktara kana Nama kumafi di bala maal jala jira. Nama kumafi di bala maal jala jira. Billah alaik Oromotiya. Ni lagi ama sagaleen tigetun. Inta gaamti. Ajaa'iba dhagamaan. Ede leenca guddaan bitee leenci manatti hidheetiin nyaata duran keenya narraa xiqqaatee naatti guuta. Billah alaik Oromo nama kumaa dhibba. Nama leenca xiqqaa tokko namni buniiraa jaalattame yaa please wallahi. Tokko naatti guuta saree waan waraabee isaan narraa kutate irraa eegee. Wallahi kun olaal yaa wallahi galatooma wallahi yaa Oromooti. Mee namni buniiraa jaalatanii dinqisiifatan. Billah alaik. Mee amma isin qaradheetumaan Oromoo danuu kana nama kumaa fi dhibba lamarraa moo. Makuma kiyyallee nan fuuta yennaa waliin kaase guyyaa tokkollee huba ijeensi irraa isin fuudhu. Dawaa isiniin dhabu. Waayoo. Mufti haati miskiinaa dhugaa rabbi. Oh. Naa galatoonfadha. Hayyee naa galatoonfadha. Naa galatoonfadha. Billah alaik Oromooti naa galatoonfadha. Ayi. Is she coming? Allah. Fayyee is coming? Allah networki mana keessa na balleechitani ayi haadha faate hojii keenya ayi networki Haya usa nama kana bintu ayi goda mutirra kaada mutirra na kaada. faate na deebisi namba. Okay mutirra na kaayeda. Namni ammaan tana leenca kana maqaa kiyyaan kannite duniyaa fi akhiratti rabbiin kaardii jannataa sababa keetiitiin warra kee guutuu wallahi rabbi kaardii jannataa rabbi siif haa fadhu. Hedduu wallahi wabillahi. Wallahi jechaan na hankata. Hedduun isin galatoonfadha. Obboleeyyan kiyya jaalatamaa fi kabajamaa namni amma naa kanneessanii hedduu naa galatoomaa. Ibidda azaaba rabbi haram sirratti haa godhu. Duniyaa fi akhiratti rabbi sirrakkini. Maatii ta'e hundi rabbi ibidda azaabaa jalaa najaa siif haa baasu. Milkii duniyaa fi akhiraa rabbi siif haa kadhu. Na sattartee huccuu na qabdee kadhadhee takkaa agartee harrumaa waa kadhadhee hin dhabne
galatoma guutumatti obboleeyyan kiyya rabbi jazaa isiniif haa kafalu wallaahi hedduun isin bira qaaliidhaan aamin naajaa ay Barsiisaa OBN ni galchi. Rabbi bilbilameera barsume harki siimee yoo dandeessati barsiisa. Haati taatee deemtatti kennanii jalaan akka tolfamu. Galatoomii haadha miskiinaa Fayyee waan ofii barsiisaa harki Meeshaan siimee. kun godha ba'alla. Ammallee ala bahee deebi'e. Maal godha maan kenne qoy barsiisaa galcha. Barsiisaa galchi. haadha faatee Ida gaya barri kana istar na gochuu jira wallahi. Jarati yaane wallahi. Neetworkii miqqanyaa neetworkii sharranyaa akka leenca kana nagarre Allah miqqanyaan na booda akka ta'ishaa kana fayyeeni dhugaa rabbi kaleessa si bira turte har'a si bira jirti obboleettii qaalii bakkitti oromtitti jedhin bakka barsiisaa. Wallahi iddoo haa galatoomtu dhugaa rabbi. Kaleessallee dhaabbachaa bira turte hardhas akkasuma qamuullee atillee qamu koo iddoo galatoomi dhugaa rabbi. Ani wallahi maal akka dubbadhu hin beeku. Fayyeen kana dura dubbachaa ture haga liifi seenirraa waa'ee isii dubbataa ture isii tana. Barsiisaa OBN jala na jala seente kaleessa fooloo na gootee waan leenca takkaa olii naaf kennitee deemte jechuudha. Waan leenca takkaa olii naaf kennitee deemte. Gastii kiyya keessa seentee amma dandeettuun jechuudha na bira teetti. Wallahi kaleessan isii argee akka koo giiftii kennitu akka giiftara taate nan beekaa giin kaleessan argee jechuudha. Bakka namoota biroo abdadhu bakka namoota biroo itti herreegu isiin yookaan an guyyaa takka sagalee isii hin dhageenye dhiira ta'uu dubartii ta'uu isii addaan hin beekne dhuftee na bira dhaabatte. Harka namaa jalaan na jala dhufteetiin jechuudha. Kanaafuyyuu fayyetii awwaan siin jedhu hin beeku. Maal akka jedhee si galatoonfadhu hin beeku. Maal akka dubbadhu hin beeku. Wallaahi yoo cadhisee irra gaariidha. Naaf galatoomen siin jedha. Naaf galateenfadhaani. Akkuma duratti barsiisaa OBN naa galateenfadhaa isiniin jedhe san barsiisaan OBN kaleessa speech challenge naa guuteeti miti waanaa kenneeti miti barsiisaa OBN kaleessa naa galateenfadhaa wanni isiniin jedheefi jechuudha. Bakka namoota biroo isaan eegu bakka namoota biroo isaan laalu silaa argitanii inni kanii torkiin qabne kanii torkiin isa rakkisu gastii keessa seenee sheer taaptaa koopiliinki godhaafi jedhee as keessaa hanga nii torkiin isaa meeqasa darbee isa deebisu na bira ture jechuudha. Saniif jecha barsiisaa OBN naa galateeffadhaa isaaniin jedhe ammas galatooma hawaan jedhuun beeku wallaahi. Hayyeetiya miira kiyya hunda narraa to'attee jirta waan ta'eef ulfaadhu hawaan dubbadhuun beeku wallaahi. Miira kiyya hunda narraa to'atte kaleessas ammas jechuudha. Naaf galateeffadhaani. Wayye baga nagaan na eegdan jirtu. Assalamu alaikum obboleeyyan kiyya. Haadha Faatee. Maali suma sinaasuuf kan dhagayeetuma sinitti seene. Congratulations. haadha faatee ol baasi fayyee ol baasi. Congratulations baga hankuma dandeenyeen moote. Maallaqarra dhugaa wanni si aarse ati.